مركزني روضة الجنة oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanooftee ibsaa jecha rabbii caalaasanii dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu. مركزني روضة الجنة oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanooftee ibsaa jecha rabbii caalaasanii dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu. akka waa baree uf beekee beekumsaan dhaloota qaruu furtuu waa hunda beekumsa isa keessa jira marroo akka xiqqaaf guddaan dhufee diin islaama sirraa baruu halkanii guyyaa ifaajuu boqannaan takka hin jiru. namni yoo diinii baratee waa yaadee hundaa dhaqqabaa addunyaa fi aakirattis kan si taasisu nam jabaa kan daandii nama agarsiisu kallattii jiruuf jireenya xiqqaa fi guddaa kan ta'u daawwitee hundaa fakkeenya beekumsaanii kan siifu yaanni kee kan fafaca'e yoo waa barate siif qarooma sammuun kee kan dur dhama'e caaltee sattu argamta bakka deemtu hundumatti sadarkaan kan kee guddaadha namaa fi rabbiin biratti yoo dubbattu sirraa tola akka nuura aduu ifta kanaafuu baradhu diinii yoo sawwaa hundaa gonfatta wanni namni diin barsiisuuf halkanii fi guyyaa xaaruu akka biyyi teenya iftuuf barnootaan dhaloota qaruu. مركزني روضة الجنة oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanooftee ibsaa jecha rabbii caalaasanii dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu. Ustaaz Ahmad Baraakanaaf yeroo hunda uf kennanii halkaniif guyyaa barsiisu osoo takka hin hafini rahmaan jannata haa kennuuf olaantuu caaltuu makaanii qananii hardhaa fi boruu qananii siyaa rahmaanii bu'aan xaariidhaa mul'atee daraaree kan facaaftanii guyyaan hardhaa guyyaa firee barattoota hammattanii gammachuu katmii qur'aanaa ati laaftutti ilaaliini as gahuu nu hiree rabbii laaffisee jennaan rahmaanii. مركزني روضة الجنة oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanooftee ibsaa jecha rabbii caalaasanii dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu. meeqa kan karatti hafee shayxaanaaf gabroome hafee kan hireen isaa fokkattee addunyaa faakiraa kufee duniyaa keessaa hin qabu diiniidhaan isa akkasuma ilaahiin nun balleessinii hardhaa fi borullee dhuma osoo waan nama hassadu waan ufiifuu qabu dhabee warra salphinaan fe'atee nun godhin bor warra gaabbee
gabbii waa takkaaseen footoo hardhumaa khayrii carraaqee dalaggaa fokkattuu qabdu hunda tawbaan firraa dhiqii rabbiin akka namaa miti gara waa sitti jabaatu amriin nu jabaate marru yoomiyyuu barisaaf laaftu kun jechuun hunda taasisa daqiiqaaf sekendiin gahu hanga libsuu ijaan turu ajajni isarraa bahu meeqa kan karatti hafee shayxaanaaf gabroome hafee kan hireen isa fokkatee addunyaa faakiraa kufee duniyaa keessa hin qabu diiniidhaan isa kasuma ilaahiin nun balleessini hardhaa fi borullee dhuma osoo waan nama hassadu waan ufiifuu qabu dhabee warra salphinaan fe'atee nun godhin bor warra gabbii waa takkaaseen footoo hardhumaa khayrii carraaqee dalaggaa fokkattuu qabdu hunda tawbaan firraa dhiqii rabbiin akka namaa miti gara waa sitti jabaatu amriin nu jabaate marru yoomiyyuu barisaaf laaftu kun jechuun hunda taasisa daqiiqaaf sekendiin gahu hanga libsuu ijaan turu ajajni isarraa bahu markazni Rawdatul Jannaa oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanoofte ibsa jecha rabbii caalaa sanii dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin islaam barate sammuunsaa ilmiin qaroomu yaa qur'aana rabbii qaalii yaa daawaa jiruuf jireenya mu'jizaa ummata nabii yaa badhaasa rabbii keenya sinjiruu teenya ibsanne gara fuulduraatti deemna siin tikfamnamuun kararraa akka hin yaanne hammeenya baga gammaddan urjiileen guyyatu eebba keessanii ardha eebbifamuuf jecha qophooftan jecha rahmaanii nutis hedduu gammanneerra isinis baga geessanii guyyatu guyyaa milkiite kan baroota fawwitanii eebbi qur'aana yoomiyyuu gammachuu waa hundaa olii milkii addunyaa faakiraa milkooftan urjiiwwan qaalii namni diin rabbii baratee abaduu takkaan kasaarre rakkoo addunyaa faakiraa hundumaarraa yoo baraare gara fuulduraatti deema harka keessa wal qabadha ammas waa baruun dhiisinaa duniyaaf diiniin jabaadha yoo san kan namaa jabaatu wanni yaanni hundi tole gadaa wallaalummaa darbaa ardhin taane akka kalee baga gammaddan urjiileen guyyatu eebba keessanii ardha eebbifamuuf jecha qophooftan jecha rahmaanii nutis hedduu gammanneerra isinis baga geessanii guyyatu guyyaa milkiite kan baroota fawwitanii eebbi qur'aana yoomiyyuu gammachuu waa hundaa olii milkii addunyaa faakiraa milkooftan urjiiwwan qaalii namni diin rabbii baratee abaduu takkaan kasaarre rakkoo addunyaa faakiraa hundumaarraa yoo baraare gara fuulduraatti deema harka keessa wal qabadha ammas waa baruun dhiisinaa duniyaaf diiniin jabaadha yoo san kan namaa jabaatu wanni yaanni hundi tole
gadaa wallaalummaa darbaa ardhiin taane akka kalee. Markazni Rawdatul Jannaa oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanoofte ibsa jecha Rabbii caalaa saniin. Dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin Islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu. Markazni Rawdatul Jannaa oomisha hayyoota diinii qalbii dukkanoofte ibsa jecha Rabbii caalaa saniin. Dhaloota karaarraa goree kan daandii jallinaa deemu akka diin Islaam baratee sammuunsaa ilmiin qaroomu.